simboo miidhaginaa faaya Oromummaa filannoo uummatichaa mana huccuu aadaa Oromoo Waaqoo Design. Manni huccuu aadaa Oromoo Waaqoo Design dhimmoota hundaaf ani jira yoo jedhu gammachuu guddaani. Yoo cidha qabaattan feetan kabaja ayyaana sirnoota garaagaraa qabdan hundarratti isin faayuuf qophii hunda xumurree jirra jedha. Sirnoota qabdan kamuu irratti huccuu aadaa dabalataan uffata Afrikaa filannoo keessan kan taasifattan yoo ta'eef bitachuu barbaadnaan feetan kireeffachuun isin faayuu ni jaallanna jedha. Manni huccuu aadaa Oromoo Waaqoo Design gatii madaalawaa ta'een kanneen bitachuu feetan ammoo kireeffachuuf nuti jirra jedha. Maal kana qofaree meeshaalee aadaa Oromoo barbaannaan dabalataan nu biratti argachuutii ni dandeessu. Ni gurgurraa, ni kireessinaa, ni raabsinaa. Filannoo keessanis ni kabajnaa. Akka fedha keessanitti hojjechuun isin miidhagsinaa. Miidhaginni keessan ammoo nuuf simboo keenya. Bakki argama keenya magaalaa Finfinnee naannoo Mujjaa yookaan Shiroo Meedaa gamoo Beetasab irratti argama. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9105052 fi Duwwaa 9154043 Duwwaa 5 nu argachuutii ni dandeessu. Mana uffataa aadaa Waaqoo. Aadaa keenyaan boonnee hojii keenyaan of cimsaa aadaa keenya haa guddisnuun ergaa keenya.